Maqaan kiyya Alimaa Abdishakur jedhama. Ani kan dhaladhe godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaa jedhamtu. Akkasumas immoo yeroo ijoollummaa keetti waggaa muraasa Naayiroobii jiraadhee jira. Eegas immoo magaalaa Adaabaa gara biyyaa jechuudha. Sadarkaan barumsa kiyya BSc Nursing hojjechuu jira. Barattuu waggaa afuraffaati. Akkasumas immoo fundraising manager ta'eetiin Ethiopian Swahili community keessatti hojjedha. Ulaagaa mataa isaa qaba ture. Ulaagaan isaa guddaan inni irratti xiyyeeffatee ture afaan sadii danda'uudha. Ulaagaa isaa hin guutadhee dhufee akkuma agartan injifadhee afaan 5 afaan Oromoo, afaan Somaalii, afaan Kiswahili, afaan Ingiliffaa, afaan Amhaaraa. Bareeda ture. Hundinuu ijoollee hundinuu ciccimoo turanii babbareedduus turanii garuu eega dorgommii ta'ee tokko irraa gargar bahuu qaba. Steediin kamiyyuu kiraayiteriyaa mataa isaa qabaata. Kanuma irratti hundaa'anii natti fakkaata. Injifannoo kana injifachuu kiyya dhuunfaa kiyyatti osoo hin taane saba bal'aa saba midhaagaa akkanaa Miss Tourism ta'anii argamuun baay'ee nama gammachiisa. Dhugaa dubbachuu fi Oromiyaa jechuunis kanuma beeknu, uummata Oromoos kanuma beeknu, aadaa isaa kan laalamee hin quufamne yoo sirriitti ol baafneetiin mul'isuu dandeenye